wanni hamistanii illee hin jiru gaayee. Jamaalis dubbatee Fistaanis dubbatee laal maali rakkoon bakka jirtu adda baasuudha dura. Jamaal adda baasee jira. Rakkoon fuudhanii gama Yaman geessuu fa'aa barbaadan. No, Suudii keessa jira. Capital City irraa kiiloomeetira 20, kiiloomeetira 15, kiiloomeetira 30 wanni kun irra caalaan kan gaggeeffamaa jiru. Magaalaa Suudii keessatti jechuudha. Unkaan kiiloomeetira 30 miti, kiiloomeetira 1,000 Capital City irraa yoo fagaate illee mootummaan Suudii daangaa isaa ni kabachiisa. Waan isa keessatti godhamu rakkina hin qabu. Teknooloojiinis warra kuti. Ameerikaa gadi miti. Ni beekta doktor. Gabaabumatti warri amma harka irra qabaa jiru hawaasa nurra anaaf atirra vistarra warra community Suudiiti. Community Suudii waa hundi quba qaba. Yamanitti bilbileetinaan itti gaafatamaa community dubbisee itti gaafatamaa godaansa seera alaa dubbisee aboo waan kana akkamitti itti callistan jennaan lafa nuti to'achaa jiru bakka nuti hoogganaa jiru miti Suudii keessaa kanaa warra community Suudii gaafadhu jaanii deebisaa kana. Akka amma karaa hawaalaatiis haa ta'u karaa biraatiinis bifa fedhin haa ta'u bakka isaan jira warri beeku hawaasa community Suudiiti jaalattanuu jibbitanuu. Lammaffaa gisee hawaasa Suudii gaafannee isinoo maaliif itti callistanii baadiyyaa ta'uu magaalaa godinaa ta'uu magaalaa aanaa ta'uu isin keessatti wanni kun godhamaa jira gisee jaal sababa haayatan. Sababa maal godhatan diasporaa fa'aa sababa haa godhatan. Feemasoota fa'aa wanta godhan. Ijoollee tana warri namni duratti qoosaa jiru uummata kan irra goobsaa jiru diasporaadha. Ijoollee tana giftii kannanii jajjabeessanii akka warri wal fixan ijoollee jaanii sababa qaban as deebisan. Maali akka daa'ima achirratti as deebisuun alaa kulli ardu biyya kana keessa waa hubattanatti fakkaata. Gabaabumatti koomunitiin biyyi Suudi Arabiyaa hawaasni haa ta'u koomunitii haa ta'u imbaasiin haa ta'u wanna kana quba qaban to'achuu dadhabaniiti miti. Ni arkan miidiyaas ni arkan bakka jiranis ni beekan. Nuraddiin ati obboleessa kee barra bakka jiru ni beektaa barra. Ni wallaalta. Namuu asuma beekuutiitu anis namuu bobaa jala kaayeetuma bobaa jala wal kaayechuutiitu sadarkaa kanaan ga'e. Dabarsanii kan nuun barbaadan manguddoon achitis. Harargeetis dabarsee kan nuun barbaadu. Wallootis dabarsee kan nuun barbaadu. Arsiitis dabarsee hin barbaadu. As gubbarraa hojuudhaa miti. Furmaanni jara harka jira. Jaalattanuu jibbitanuu. Arra dhaamsitee feemasa goonee mana gastii guddaa fidanii wal araarse. No. Warri kalee isaa barre. Konsartii dhufee hirmaachaa jiraami. Maan qabne. Maa dokumentiin goone nama san. Warri kalee isaa sila arra maqaadhaan dokumentii ta'e imbaasii wanta jee footoon isaanii wanta jee bakka isaan gadi bahanii baru. Hawaala argachuuf gadi bahan. Haajaaf magaalaa guddaa keessa dhufan. Yeroo san qabuu ni dandeenya. Asoo dokumentiin goone araara jennee addaan facaan. Dhiiga namaa ka du'e lubbuun namaa ka caccabe ka dhiigni dhangalee san booda araara jaanii feemasanii gurguddaanis ni dhufanii gastii isaanii itti oomishatanii dhumate kabiraatiif dhufa. Ammas araara ammas akkasuma ilaa yoo miti akkasitti tokkicha dura waa eegalesan gurubbii dura waa eegalesan footoon isaanii imbaasii seenuu qabdi. Gaafa galanillee ta'uu qabamuu qaba. Dhiiga namaa dhangalaasee lubbuu namaa baasee gastii irratti araaramee adda deemuu qabu. Amma qudhammaan ta'an itti gaafatamummaa jalaa bahuu qabu. Yoo kan hin hojjenne wal sobaa jirra. Warri kalee isaa bara bilisaan hawaasa keessatti dabalamee muka hedduun nama galcheeti lubbuu namaa baasee beekamaa ta'eeti hawaasa keessa taa'ee wanta jira bara magaalaa gurguddoo keessa taa'ee. Yemini mashashino karaa biraatti oofta magaalaa keessa jiran hundi isaanii. Baadiyyaa mazraa keessaa dhufeeti hawaalaa ergateeti riyaaditti jidda dhufee makka dhufee madiinaa dhufeeti hawaalaa ergatee kan jiraame
Video waraabee nyaachisanii obaasanii akka gootaatti sabbira dabre geemni qabamuutti hin jiruufi. Nama hunduu haa geemni qabamnee fi takkaa fi lama. Hawaasni beekaati malee uummata kana to'achuu dadhabeetii miti. Harka irra qabaa jira. Gabaabumatti nuti Ameerikaa ol, Awurooppaa ol, Kanaadaa ol itti gaafatamummaa qabu koominitii Saudi Arabiyaati. Nuti wanni godhuu qabnu akka diyaaspooraatti ijoollee dhiiga namaa dhangalaastu. Ijoollee wanta gootu saportu godhuu dhaabu ejjennoo takka qabaachuu qabna kan. Humaanitiinis haa ta'u, dirqamaan haa ta'u, gorsaan illee haa ta'u. Immooshinaalii taatanii hin kannina bakka. Ijoolleen tun wanni baxaanaa jirtuuf, wanni akkanatti marachaa jirtuuf, halkan tokkotti leenca meeqaa bu'aa wayyamatti akka taphanne. Kana godhuudhaaf maali? Karaa kanaan dhufnaan. Qaamni biraatis waan kana keessa harka naqatee hojjechuu ni mala. Kanaaf akka diyaaspooratti waan hojjetu jira garuu harki 90 warra Saudi Arabiyaa keessa hawaasa Saudi Arabiyaa hawaasa bakka bu'e imbaasii hojiidhaan hojjetee hidhaa hanga maatiitti caasaa san facaasee to'annaa jala oolchuu danda'an jira. Galatooma. Galatooma dubbii laala maastariitiin kanna osoo maastariitiin kannin dubbiin Jamaal kaasee ijoon guddoo achi amma akkaataa hubatutti waan diyaaspooraa dubbanne diyaasporaan maal godhuu qaba bakka kam argamu qaba diyaasporaan godhuu qabu tokkummaa isaa cimsu wanna kana balaalleeffachuu gama lamaanuu dhaabbachuu because it doesn't represent RC fi Harargee jechuun naqaaffachiisaa ijoollee baalagee shiftaadha. So nuti waan kannu waan jajjabeessuu hundarra if qabachuu qabna. Talammaffa dhiibbaa community Saudi Arabiyaa jiru hawaasa Saudi Arabiyaa jirutti mootummaa embassy Saudi Arabiyaa jiru ka Itoophiyaa embassy Amerikaa Saudi Arabiyaa Washington ka jiru jira. So nuti waan hojjennu gama sadi dhiibbaa godhuudha. Kana quba qabaadha master ni fuuta achi booda master you next السلام عليكم وعليكم السلام. وانا كان نسيتي ما اني لايفي كلمه تندوسون لايفي نما في تسلي امي احمد ماجور اما فقطا وسمجن اوكي وسمجن نتي وخنو نغو مالتو وسوجن والله واني فكوتان كن غبچا ديمي سغالي اكنو تندبن سغالي هايون غبي اكن دبن شيكوتي نموني برا فورماتا كم فيني جري خان فوروري في هندي ساني قبتيمتي ميديا كن قبتني جر مي وان مدندو كن دبن فورماتا كم فينا ملي حال اركو كن ميديا ولالا media Oromo bittinne su demu bakka kan dage fada Oromo bittinne su da kuma Oromo ciru demu wa harkatu ka Oromo ma tin dagamne Oromo jechu isa wa human tane tu median walladan qabama jira wallali sunnam me ka isa jala qabate demu jira namota wa gona saba Sabakana wa damme isina wa gona jukun nyata manijira the media is overwhelmingly jarribu qabanijira media kana mo khagudisne ka kana kagenye numa wan qabnu warri biya alaju wan qabnu tapin ganduma isan nuti man dagenye figuti jira kadabbachu qab nuti warri diaspora biya alaju tokkumma ke yo siyasa danu waldamne tokkumma oromo da waldabun qab كان الليفل المالف أبوتي ميكا وريجامي جينا ميكا وريجامي أورومو ميكا وريجامي عربك أنا نتجرو جوف أورومو ميكا تو خوريجامي وديش خبيه خندي من ميكا تام صوتو كم تينا يو يادا والابنس يو والجبنس يو أولو والغونس bakka tokkummaa sanarratti bakka tokko dhaabbachuu qabna waan Oromoo tokkummaa Oromoo diigoo garre hundi keenya Harargee Arsii Jimma Waanjuu hundi keenya dhaabbii tokko maali obboleessa kiyyan taane badaanis haa jennee gabbaasnee kan nu baruu qabna Oromoo you need to wake up riba kay wanni nuti nu qabee ilaamaa nu deemsisaa jiru bakka kanatti Oromummaa tokkummaa ta'e guyyaa kana dhabne والله وان برايو فيغا ولوس نركن سو اكن ابني
especially warra biyya alaa jirru yeroo ammaan kana tokkummaa keenya kacimsinu gama maalitti gama hawaasummatti waan Oromoo tuqurratti kanumaan isin jaa master dhiifama. Abshir rakkoon qabu walumaa galatti waan sila dubbatamuu qabu hunduu dubbattanii wantoota amma namni haasa'u kana nuti kaleenullee biyya Arabaa sana keessa turre namni biyya gabrummaa keessa jiru nama gabra godhachuu namooti kuwa nama ulfaata. Ilaalchi amma ganjiistaroota jedhanii akka nama humna qabduu godhanii sadarkaa irra kaayan kun osoo dhugama namni tokkochi namni sabaa fi yaadu jiraate imbaasiin Itoophiyaa achi jiru sun koominitiin Saudi Arabiyaa achi jirtu sun guyyaa takkaaf lama yaasuu danda'an hattoota sana walitti qabanii karaa salphaadhaan nutis biyya Arabaa keessa turree argine. Nama dha'uu fi mitiin as ba'ee fiitu nama jalaa qabachuu hin dandeettu. Humna akkasii illee hin qabdu. Yeroo bishaan fiitiif nyaata fiitu dhugattu jarru kontiraata fidaniifi. Namni sadarkaa agarsiisa sana osoo jiru nama haarawaa dhufee gogeessa deemu qabanii tumanii gootummaa mul'isuun akka kiyyatti sabaaf illee bakka bu'u. Garuu ammoo rakkoon warra daasporaa qabu jira hin jira. Warra feemeseeta keessaa warra Awurooppaa fi Ameerikaa jiru jira sammee feemesii goosisiisa. Warra hadha deemanii achi ta'anii sheeka fulumaaf godhanii koottaa mana kee umraa ta'a jedhanfaa jira kakareessa uummata kennaaf ciisaa ture achuma keessa jira. Sun Arsii bakka bu'a, Harargee bakka bu'a, Wallaggaa, Walloo bakka bu'a hin bu'u. Garuu hin bu'u jedhaa buufataa jirra. Hattuu bakka hin bu'u jedhaa walumaan haasaa jira feemesii ta'anii gubbaa kana hin argaa jirra bara. Yoo waa dubbannu nama siyaasaa, nama gandaa, nama polotikaa taana jennee jal'ifne malee namoota kana hunda namni walaalee hin jiru. Keessaa walii bilbilan gubbaa kana keessa waliin haasaa. Namoota meeqa Ameerikaa, Kanaadaa, Awurooppaa taa'ee warroota gaafa itti dhiibanii waan silaa ilma namaatiin hin daleen waliin dala hadha waliin nyaataa jiru. Kun akka sabaatitti illee nama saarfachiisa osoo hin taane kufaatiin fide. Gara jabummaa ilma namaa wareegama nutti fide. Ammaaf onni salphaan jiru yoo dhugama walii yaanne nama Saudi Arabiyaa jiru nama shanjaha dubbisanii nama kalee wareegama kana wixxinee eegale irraa kaasanii Oromoon bal'aadha irra farrajuudha uummatasa. Farrajummaan Oromummaa gaafa irra qabdee hin dhaabata kubbaa. Kana booda namni nama kennu tokko qabee viidiyootiin kan dubbatamu taate imbaasii Itoophiyaatti dhaqanii kan achi jiru imbaasiin ammoo jawaazaatiin dhaqa. Jawaazina daqiiqaa lama keessatti kiriminaal poolisii san fidanii naannoo san to'achuu danda'an. Biyya teennaa miti biyya guddatte biyya saayikolojiin deemtedha. Kan kana yoo hin taane galgala sa'aatii 24 namni gurguddaan martasirra haasa'ee sadarkaa dhabuun har'a Ameerikaa irraa isin tikeetti murattanii bakka jettan irraa tikeetti murattanii jawaazaa tasan dhaquu hin dandeettan Itoophiyaa yoo walii muranne jechuudha. Yoo Oromumaaf walii yaadne koominiitti achi jirtu sanuu shelee dhiisanii Ameerikaa irraa muranii tikeetti dhaqanii imbaasii Itoophiyaa dhaqanii amma dhufaan agabbaa jawaazaa ta'uudhaan isin faana deemti imbaasii Itoophiyaa illee komannu hin qabnu yeroo hunda. Rakkoon uummanni keenya qabu ammoo hawaasni waa hunda irratti mootummaa qofa irratti harka qabna. Ani maal hojjetaa jedhu hawaasni hin jiru. Lammi ofii wal qabanii ka'anii waan ofii hojjetanii waan achirraa hafte mootummaa komatan. Xiyyeeffama kana ammoo mootummaan takki warra achi keessa hojjetu kuma kana hubachuu dhabuu danda'a. Kanaaf akka sabaati hunda walirra kennee dirqama Oromoo walitti kennee maatii keetti nama sanii murre nama hin deema jedhee of kenne sanii hawaasni tikeetti bu'ee fi nyaata hoteela isaa qarqaarre maallaqa taate onlaayinii irrattuu kennaa oola guyyaa hunda. Leencaa darbaa oolan asirra guyyaa hunda dhugattuu dubban. Maarkoos hin tikeetti muree inni hadha muruu isin murtanii doktora. Ani muruu muniir muruu namaaf yoo hawaasa walii dhaabne walii galle jechuudha. Kanaaf nasbeen ijoollee guyyaa hunda dhabamaa jirti.
kan gara hundaatti tuuree kan murda baajira waan ta'eef kana hawaasaatitti irra mari'annee walii farrajuudha isin jechuu barbaadaa galatooma kana qofaadhaan kanaan dhaabbatachuu barbaadeeti. Galatoom gurraacha Afrikaa achi booda daraaraa hin boona gurraacha Afrikaa assalamu alaikum tufu. Waalaikum salaam ani yaa'u wabaay'ee dubbattaniirtanii yoo ani haftee taate malee ani amma isinuma galateeffachuu fi ulfaaddaa galatooma. Oromoon warroonni siyaasaa wanti kun waan itti callisanii miti silaawwan kan warri siyaasaas gabba'ee irraa bu'uu qaba. Warri siyaasaa ammoo waa nama fe'atuu malee lubbuu Oromootiif hayyuun gabba'ee uummata kanarraa yeroo kanatti waggaa kana guutuu ijoolleen Oromoo akkanatti bakka maratti darjaa jirtu tuni abboota teennaa fi hawwota teennata biyya keessatti rakkataa jiran sarraa warra dhalatee jechuudha. Ijoollee tana namoota 3-4 dhamaasee ati Harargeedhaa jabaadhu qabi ati Jimmaa jabaadhu qabi ati Walloo jabaadhu qabi warroonni jedhaniin hadda Oromiyaa keessa haala gaariin socho'u jiran jechuudha. Ijoollee tanniin hundi isaanii Oromoon sooshaal miidiyaa irra jiru hunda isaanii tuuni beeynaa jechuudha. Yoo wal dho'isuu taate malee warroota kalee Arsii keessaa kalee lola kanarra bobba'e warroota hadda bobba'aa jiranillee hunda isaaniitiin silkii kenna keessa guuteeraa jechuu fotoo isaanii. Hunda isaaniitu wanti dho'isanii jiru garuu waan kana gadi bu'anii hommaan mootummoota biyyaan baa wajjinillee iyyaniif hin jiru. Namni of kennee Oromiyaa keessa deemee fotoo ijoollee tanniinii sassaabee waliin qabatee poolisii Oromiyaa nama 2-3 kutaa Harargee kutaa 11 keessa poolisiin 11 gahaadha. Ganda isaanii irra deemanii haadha abbaa isaanii torbaan takka ji'a takkaa fidha osoo galchanii adaba bitanii jechuu ijoolleen tunni. Kanaaf wanta kana akka guddatti ilaaluurra nama gadi bu'ee irratti hojjetutu dhabamee lammaffaa burjaajiin yoo biyya keessaa rakkoon tokko uumamee nuti afaan tokkoon taanee sagalee ta'utti hin jirru. Wanti kun warroota wanta adda addaa fayyadaara. Kanaaf mootummaaleen akka wannootitti irratti hojjetaa hin jirre malee kun salphaadha. Poolisii 11 kutaa Oromiyaa ijoollee adda uummata ilmaan hiyyeessaa akkanatti dararan kana poolisiin 11 gahaadha. Namuma 11 Oromiyaa keessaa kutaa Arsii keessaa poolisiin tokko keessa deemee nama tokko nama sooshaal miidiyaa irra jiru tokko kontaatti godhee isa wajjin ijoollee Arsii keessaa obboleewwan teenya ijoollee Harargee rakkisan akkasuma kutaa Harargee keessaallee poolisiin tokko gahaadha jechuudha. Waan kana irratti hojjedhaatii irraan callisinaa doktora jechuun nama sabaaf gadi ba'ee waan sabaa hojjete. Kuni haakimii caala. Kuni lubbuu guddoo bituudha jechuudha. Kun seenatu nama yaadata. Akka Afrikaatitti saalfachuu jirra. Akkuma Afrikaa akkuma gurraacha Afrikaatitti itti saalfatu jirra. Faranjiin takkas jala seentee wayita jarra akkasitti orrarraaftee makiinaa lafarra wal harkiftu. Wayita jarra akkasi orrarraaftee muka eegee wal kaayan. Ila Afrikaa jettee itti kolfitee bira tarti. Afrikaan tokko ammoo hirrifatan wanti kuni waan guddaadha jechuudha. Akka Oromootitti ilaaluun qaba. Kun saala guddaadha. Kanaaf sirriitti irra nu hojjedha. Waan dandeenyeen isin faana jirra. Waan barbaachisu hundaa goonee gara ta'een waan kana dhaabsisuu irraa xiyyeeffannoodhaa ulfaadha. Galatooma daraara achi booda boona daraara. Xiqqoo yaada tokko sirreessu deeqa sekeendii tokkotti dhimma gara maatii jedhamu kana amma fakkeenyaa fi maatiin biyya keessa jiru agartee ijoolleen kun ijoollee guddis badiidha. Amma maatiinis waan kana keessatti fakkeenyaa poolisiin maatii akka bu'uu jedhanillee maatiin nama waggaa 18 darbe tokko waan gochuu danda'u hin qabu. Tokkoffaa isaan bira hin jiru. So yaada sana xiqqoo bakka maatiin fakkeenyaaf mootummaan maatii irratti tarkaanfii fudhataa jiru sana xiqqoo achitti natti galbee. Yeah, Marcos, I understand. Yaaduma kannaa jiranii yaadni barbilchaataa kawayyaa'u faayidaa ka qabu dafee furmaata ka fidu namuu diskashinii jira isaanis akkaataa itti ilaalanii jira sanumaa fi daraara indeen boona. Daraara moo boonaatu dura? Welcome doctor. Akkam jirtan? Fayyaa. Ani gaagizeen haasa'u shiftaa jeetin haasa'aa dhiifaman godha. Haasa'u dura shiftaa jechuun barbaachisaadha namni jeetiin fudhadhaan.
yoo shiftaa jechuun danda'in yoo shiftaadhaan arsii fi harargee jenne gisee haasofnu dogongora godhu jira na fakkaata. Akka kiyyatti sababni isaatiis uummanni gaara keessa yaa'u kuni caasaan isii baadiyyaa keessaa kaateetti hanga Yaman keessaan hanga biyya Arabaa sanitti dhaabbatti. Gaafiin xiyya ijooni mee uummanni kun baadiyyaa Arabaa keessatti maaliif wal lolan? Daangaa dachirraa qabanii har'a wal lolan takkaffaa. Lammaffaa ooyiruu isaan jidduu jira ooyiruu nama lama yookaan iddoo bakka maasaa nama lamarra wal dhabanii. Mana isaaniitti wali aanaa. Maali wanni isaan wal lolaniif achirratti? Daangaa bakkatti qaban ammoo kunuwaas carcar kana gisee wal baate gamoo dhumaatti arsii fi harargeen daangaa qabdi. Bakka kanatti illee daangaa dhallee haa jennu artifishaalallee yoo ta'e asirra waliin bu'an jenna. Eegaltee an torbee kana bakka kana dhaqeetiin dhufe fakkeenyaaf. Isaan achi jiru san maalirra wal loluu jiran? Oromootamiif achirra wal loluu jiran? Yookaan faayidaan arsiita achirratti eeysisuu deeman faayidaan harargeet achirratti eeysisuu deeman maali? Ani faayidaan maqaa uummataa jala dhokoteetii shiftaan wal loluu jira jechuudha. Shiftaan kun balaan feete yoo buute waan feete yoo godhame shiftaan waan itti ilaammate saniif deema malee waan biraa irraa iftuuban deebu hanga waan nyaatuuf deemu san harkatutti. So namootaan kun karaa itti nama daddabarsan irratti yookaan akkaataa daddabarsa hawaasaa irratti ismaagiliingii namaa irratti wal dhabaniiti wal nyaatan. Yeroo kana dhufanii maqaa uummata bal'aa uffatanii waa meeqa waliin laaqan jechuudha. So kanaafuu gisee haasofnuu dura isaan kun shiftaadha beekaa isin jechuu fedheetiin. Gosaa fi lammii hin qabdu shiftaan. Eegaltee gosaa fi lammii hin qabdu horachuus hin dandeessu jechuudha. So kanarra dhaabbannee fakkeenyaaf ammaan tana waan gaara keessa yaa'u fakkeenyaaf shiftaa gaara keessa ol fixu mootummoonni maal godhuu danda'an? Mootummoonni biyyoota isaan keessa jiranisan. Sigalee waan isaan godhuu danda'an wanti irratti hojjetamuu barbaachisu yoo jiraatu taate irratti hojjetamudha. Sanuu maqaa uummata wanni ittiin osoo hin ta'in isaan kana poolitikaa irra marteeti siyaasa biraa isaan irra marteeti nama biyya san jeequu deemu gootee mootummaa biyya sanii itti dirta malee maqaa sabaa kan ta'ee fi hojjechuun maqaa sabaa kananii fi hojjechuun kun ifumaaf takka nama arrabsa jedha namaatu si arrabsa jedha takka abbaatu if arrabsa. If arrabsuu kan taane dubbiin saniifuu shiftaa tana shiftaa jechuu ni danda'u namni ani arsiidha jedhus namni ani harargeedha jedhus jechuudha. Gaafas piis wanni hundi piis taati jeetiin fudhadhaanii hanganumaan yaada dabarsa jeetiin galatooma. Galatoomi daraara sirrii jette wanni walitti fidee isaan wal ajjeesisu dila kana waan ilmi namaan goone wal gochisisu Oromoo ta'anii especially irra hedduun isaanii amantaa tokko ta'anii biyya tokko afaan tokko soo qabanii maaltu isaan dila kana goose garaalti waan waliif fidaa hin jiru kanuma sirriidha boonaatti fufi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doctor akkam nagaa fayyaa. Warri dhaggeeffachaa jirtanis as always hojiin kan keeti waanuma ajaa'ibaa fi jeetii nama mataa dhukkubsuudha kanaafis galatoomi. Qabxii daraaraan jeerraan jalqabu fedha. Harargee fi Arsiin kana daangaa naannoo carcar gama dubaa daaroo lafarratti achi duubatti walitti dhufan. Garuu achirraa namni wal fixee takkaan dhageessu. Why not? Warra dachii waliin qabu, warra laga bishaan wajji waraabbatu, horiillee achiin waliin obaafatu. Garuu immoo yoo rakkoon jiraate isaanuma jidduutti fixaadama malee konfidensii ijoolleen amma wanni dalagaa jirtu kun I think daraaraan xiqqoo gubbaarra tuqiyaan keessa gabbuun fedha. Gosummaan karabbiin kaleessa gaafa nu uume gosa adda addaa godhee nu uume. Nuuraddiin an gosa kanan tahaa harargeerraan tahaa harargee keessaa carcariin tahaa jettee wanni murteeffattee ati filattee hin jirtu rabbi si godhe. Ifa gaama rabbiin godhee dan comes keessattuu political systemni keenya kan amata diidamman dabree sun geeme hedduu taphatee na fakkaata akka kiyyatti. Keessattuu Oromoo irratti Oromoo keessas lamaa fi sadi irratti taargeet godhatee akka jedhu sun yoo takkooman political ideologiin fuuldura deemuu hin danda'u waan jiru irratti
ummata san facaasu irratti ummata san wal jibbisiisuu irratti ummata negativity mataa keessa kaa'u irratti jechuudha. Amma santu gaa qabxii ati reefu Dr. Tweet wajji waliin dhufee which is ummanni I don't want to use the word celebrity garu call it follower whatever follower kind of thing kumata man qaban warrota garte Dr. Nuruddin one huji dalaga jirtu wajji guddina kheti wajji jabenya kheti wajji follower sijala jiru fi one of the dumbest I cannot use that word garu jette yolalte the other have thousands of followers Dr. Nuruddin have just couple of thousands suni mali je hogan if duba debiu I think akabetuti ummanni khenya we are proactive right if we're kon umamtera kosala kami furale yanna male one if durati kopone if kopesine dalenu qabnu garu I feel like hujin jalqabdena fakat to me it gives me hope sagantuma khana guya weekend khana dalene turre dufte turtatis indu kanne maleda obole sakhanyatu wanje inni borana sani I ask him like nibaita hogga wae gosa khana haso it yo gubba dubbate everybody is okay hogga gubba dubbate garu personally Dr. Nuruddin Suleda wani personally bakka hujitti hata family khaysatti hata wani sirage hijra bujette it should be a different situation sani obole sakhanya khana gafat والله وان قلبي نصبسا وان نغدسيسا ناهي دبره هو سدت عملي سدت غافته سدت تنو ددنين mind you نمني سن اتي انت لنا خنا جته صدوما ورتو كوديته اتي ارسيتو خيتيف اتي هررغيتو خيتيف اتي جمتو خيتيف ati wallagga ta'u khaytif ati borana ta'u khaytif jarri sun immoo khaysan ta'u dhabu sanitif dhiifama soorii siif kan hin hoggasin jaan kun amma biyyoota guddatte khaysatti waan ta'aa jiru isaanii bulkaan yoo ta'an isaanii jirtu to me it's just the beginning unless faalla sani yo hujii hojjanne male وان حواسه تقومسا وان حواسه ما في ردا بلال هو سدت فاميلي ادادا ديته نوردين سليدا ور هررغيتي انتلتي تينيا تجمع انتلتي تينيا تيلو ابابورا انتلتي تينيا تبالي انتلتي تينيا تارسي انتلتي تينيا تولغا تبورنا سيني ملتو كجاب ور هو جفير بيجربت نم جيبنو واني كون خطاجو اما سو فرماني تكفى وقر كون أممت قفا قباني إيو أصول دهين واني جلقا واني دكتور ايقل تكون لفتي قبوه حواسني خين يخون أكا خطبان جمعة راقو لم تتي دندهامو every day every single day أبو بوتي rakkoon jirtu miskinummaa cittoon nu fitin jirti barnu doktar ni beeta sitti cittoon hawaasa keenya waan nyaatu dhabe harkaa fi milli daaraa ta'u jiru kophee laastika kusumu afaan arabaatiin jechuun jecha baalageeti taatullee kophee barabaasoo uffatee deemuu jira hawaasni keenya harargeen jenne baaleen jenne wallaggan jenne arsiin jenne jimman jenne everybody jechuudha namni miskinummaa akkanaa irra jirtu hogga achi gaddeebi'ee obboleessa isaa fixu obboleessa isaa ajjeesu hasanuu qaanfii takkaan malee viidiyoo irra dhaabee with confidence maqaan oromoo kun bareedaa miti fayyadu so na fakkaata wanni kun keessattuu akkama nama daasporaa jiru sheekotiin teenya westerni keessa jirtu tun hayyoonni keenya westerni keessa jiran kun nuti amneeti ifi walid dhufanii oromoon wanni kun barreefu oromoo tana galtee ummata akkana dubbate gurraachoon dubbateen saa nama waa godhee arra hawaasa keessa taa'ee bakka kursii qabu jiraa jeeba nuti ummata akka ani boonaa yoo waa balleessite jirta
Balagummaa keetiin deemnurraa gabbahii jaamuu hogguun qabu hogganaan gosummaa lalisu hogganaan gandummaa lalisu yoo kana callistan taate sanuu nama gartee ijoollee xixiqqoonis kamaal baratu boona kan duwitaa kan duwitu dabaafta namoonni gartee gosummaan kan kee akkatti wal bartuufi malee gosummaan kan kee akka identitii qabaatuufi malee gosummaan kan kee akkatti fudhaatuufi miti. Namuma akka isaa keessatti gartee miskiin wanni sun sila gartee hoggama sagantaan tun dhumattanii dhumata qabeenyaaf saameet namni rafnaa mashallah qabeenya sirriin qabu Rus waan birootu mama ammas ni dhufnaa ni haasofna it's just a talk hidhee kaa'ee maarree namoonni akka keetii influential taatan warra imbaasii haa ta'u pitishina wayii tokko qopheeffamee imbaasii Ameerikaa jiru haa ta'u Itoophiyaa haa ta'u connection biyyarraa qabnu hanqabxiin takka taniin kaasa luckily alhamdulillah everybody have some kind of connection warroota hogganoota ifa balaan biroo buute booda iyyurra ammaan namni gartee yoo kan hin jaamne taate wallahi this is just the beginning I promise you that Somalia keessatti waan ta'e ni beekta doctor ijoolleen gaara keessatti wanni walitti himnu jiru we did a program yeroo wahii background picture godhee